qaamni tokko lolli nagahee qawweedhaan lammaffaa wal ajjeesuun dhaabbatu nagaadhaan karaa kana wal dhabbii qabnus nagaadhaan furra jedhee yoonni qaama lolaa ture wajjin taa'ee mallattoo walii mallatteessee gara nagaatti deebi'e kuni eenyumtuu kan deeggaruurra jirudha. Ani yaadi koo kun waan gaarii hojjete eenyuyyuu inisheetii fudhatee jalqabu garuu konkuluuziniin isaa baay'ee nama gammachiisa. Nagaatu dhufee maaliifi nagaa kana immoo waggaa baay'ee irratti hojjetamee hin hojjennee dhumarratti amma akka Zaanzibaariin jalqabamee Daaressalaamiin ga'ee Jaalmaroonis lubbuusaa balaarra ofirra kaa'ee bosonaa ba'ee Daaressalaamii amma sana kan inni deeme nagaadhaafi. Lolli dhaabbatu walajjeessuun dhaabbatu namni dhuun sirrii miti kan jedhutti amaneeti kan naqe. Garuu galteen sun hin fashalaa'ee hin taaneef malee utuu ta'ee ture yeroo sana dhaabbata ture. Ammas immoo gareen tokko keessaa gaambeen dhugaasaa akka inni itti ta'e gareen tokko namni giddugala shawaa kana keessatti koomaandirii namni ture namni maqaan isaa beekamaa tokko dhufee ammoo inni mootummaa wajjin walii galtee kana uumee galuu. An akka kootti baay'een itti gammada. Hojiin koosii muuxannoon koosii wanta lolan deeggarsiisu miti barumsi koosii. Kanaafi ani waa'ee nagaa namni tokko dhufee mootummaa wajjin walii farrame deeggaruun irra jira. An akka kootti akka barumsa koottiiti waan gaariitu hojjetamee jedhanii yaada. Nagaatti deebisee dheenamanuu maaliifi amma akka ta'e lakkoofsaanii persenteejii isaanii dhibba keessaa meeqa akka ta'e hin beeknu malee garee lagatti hafee jira. Kamtu caalaa sagaletu caalamoo saafee caalaa hin beeknu garuu amma mootummaan hundumaa jinaa sa'ee konferensiif kan ta'e waliigaltee tokko uumee lolli dhaabbatutti guruupiin tokko biyyatti galeef jedhee lolli kunis hin dhaabbatu nagaanis hin bu'u. Garuu amma ta'e nagaan hin bu'a. Iddoo sanyiin kun kontiroolii gochaa turetti loltuun isaa hundumtuu dhiisanii amma kilippii isaan argee dhiyooma kana baay'eetu galaa jira. Loltuun ammi kun nama 100 yoo ta'u yookaan 500 kuma yoo ta'u garuu kalaashikoon ammi kun afaan isaa loggomamuu jechuun nama meeqatu du'arraa hafe jechuudha. Kanaafi amma ta'e nagaa dhufa jechuudhaaf malee gareen kun mootummaatti deebi'ee mootummaa hojjechuudhaaf deebi'ee gale jechuun Oromiyaa keessatti nagaa fide jechuuti. Utuma maroomtuyyuu immoo har'a yookaan bor immoo mootummaa wajjin walii galee mallattoo walii farramsees immoo Oromiyaa keessaan gaariin dhufu. Guruupiin kan biraan kanaaf hin jiru muuxannoon waggaa 30 biyya adda addaa keessatti rakkoo akkasii wajjin hojjechaa ture kan argetti always teellaatti kanaaf hin jiru. Rakkinni guddaan Itoophiyaa keessatti kan jiru yommuu dhuftee mootummaatti galtee jirtu mootummaan akka waan ani moo'eensi fideetti ilaala malee yoomiyyuu ta'an akka walqixxeetti ilaalamanii ijoollee dhufan kana dhufanii yookaan rinaayinsaansii iddoo tokkotti isaaniin sammuu isaanii haaressuuf jedhanii kaampii tokkotti gashuu kanachi tireen isaan godhuu mootummaadhuma loltuu mootummaa warra kaleessa isaaniitti walajjeesaa turanidha. Kuni baay'ee dogoggora adeemin akkasii. Mootummaan laayyumatti fudhatee ijoollee kana bakka kottaa qawwee lafa kaa'atii galaa lafa barbaadan achi galaa makalaakaa gaa maal galaa jedhu akkasitti hin ta'u dubbiin kuni. Dubbiin riphee lolaa specifically professionally handled ta'utu irra ture. Kana kan nuyi baree tokko darbes 2018 guruupiin tokko dhaabbatanii bosona dhaqanii ijoollee fidanii manatti deebisan kun dogoggora jedhee yeroo sana iyyuu wanta kana baay'een morman ture. Ammas mootummaan akka amma jiru callumadhee nama fiddee atobuusiitti fiddee dhuftee iddoo tokkotti gashite jechuun ijoolleen kun itti amananii yoo galan iyyuu garuu hin dheeratu wanta akkasii maaliifi waggaa 5 ijoolleen kun bosona keessa ta'anii normal life keessa ba'anii bakkee jiraatu. Kanaatiif DDR kan jedhamu kan United Nations addunyaan biyya hundumtuu mootummaan biyya adda addaa biyya lolla akkasii keessatti ka'u kan isaan itti dhimma ba'an loltuu kana dura achii fuutee iddoo namni tokko isaanitti hin buunetti naannoo lolaatii kaaftee kaampii hojjette kaampiitti gashite ijoollee kana ji'a 6 ta'u ji'a 8 ta'u ji'a 10 waggaa fudhachuu danda'a ijoollee kana namatti deebisuu bira duraan dursa jireenya bosonaa keessaa baaftee deebiftee nama gochuudhaaf isteejii qaba kun callumattee lola keessaa fuutee mootummaa kan gashitu. Ijoolleen kun mootummaa wal arguu irra jiru nama mootummaa jedhamu hinkaan warra qawwee qabatu siviiliyaanillee
baay'eetti cima kanaatiif qofaadhumatti ijoollee kana fuudhanii gara ji'a ja'a fuudhanii jireenya kaampii keessatti jalqabsiiftee kuwaasii taphachiiftee TV ilaalanii qawwee malee jiraachuu akka danda'amu sammuu isaanii keessatti fudhachuu ture jira kun ijoollee kuni. Yeroo sanatti maal gootaa piroofaayil kan jedhutu jira piroofaayilii goota eessa dhatta yuunivarsiitii garuu barbaadamoo daddaluu barbaadamoo makiinaa ooftaa iskoolaarship argatta miilitarii galta poolisii taata kan jedhu piroofaayilii isaanii keessa akka piroofaayilii sanaatti iddoo qabsiifatta ijoollee kana. Yeroo sanatti ganama ta'aniiru amma garuu akka jirutti ijoolleen kun ilaale bosona muummoo turan isaanis nama ajjeesaa turan caboo isaanii turre. Namni isaan miidhan jira ijoolleen kun namni isaan ijoollee jala ajjeesan jiru maatiin saamaman jiru waan baay'ee hojjetan ijoollee kun bosona muummoo jiran mootummaa duwwaa miti kan balleessaa hojjechaa ture ijoollee kunis akkasuma gochaa turan deebi'anii hawaasa keessatti gurguddatan dhaquudhaaf tiraanzishinii barbaachisa jarri isaanii fudhachuu haa galan deebi'an nutti galanii dabanuu irratti hojjetan dhiifnee irraa fichuu ture jira sabnis callumatti bosona baatee achiin deemtu. Kanan mootummaan kan biraa immoo ijoollee kana fuudhee amma isaan hojii qabna maal kennaaf mootummaa nama hojii jira. Hojiin kun hin jiru taanaan fuutee maal goote ijoolleen kun finfinnee dhuftee karaarra aduutti qaqamaa oolte gaafa galtu maal jedhu. Bosonuma naa wayya deebiin achi dhaqa achi wayya akkuma ta'etti qawwee koo qabadhee booyyee bosonuullee ajjeesee nan nyaadda achi carraa jira jedha. Kanaatiif baay'eetti yaadamee horii guddaa barbaachisa kuni keessumatti Yurooppiyaan yuuniyeen wanta akkasii akka hojjetan baay'ee loobii gochaa ture hin danda'ama wanti kun nama fuuteeruma miilitarii toora morgashidee kaampitti gashidee ijoollee kun jiraatan akkasitti tiraawomaa guddaa qabu